Ali Beezaa fi Roozaan kun akkuma isiniin jedha afaan tokko dubbattanii walirraa fahamtanii nama nutti illee hin kolfisiisinaati. Namtittiin kun as baatee mudiin jirra isinii qabataa jirti. Yoo taatan wal ta'a. Yoo waliin ta'in walirraa fagaadha. Marzii isin dhugiina. Maal isin ta'ina? Maali biyyi nagaa miti? Maal taatanii? Maaloo? Ofii namni ofii isaati waan mantaane keessa galee maaliif akkana wallaaqa jedha baranna dhibaa ishii kadhataa jira ishii jala deemaa jira ishii jedhee kun mucattii mangaagaa waliin kabalamee jiru ka hafteen kaballaan Adaama Addis Ababaan ga'ee Addis Ababaa gara magaalaa deebise Sa'id wallahi kun garuu qalaxan akka kiyyaatti maalaboo mucayyoo akkanaanuu mallaan irra hin jirtu mallaa haftee waliin dhoobee Sa'id egaa du'uu barbaadaa jettee immoo kun gowwummaadhaan akka kiyyaatti namni ilmoo ofii haadha ofii abbaa ofiiyyuu awwaalee galee numa nyaatee numa dhugaa jireenyi itti fufaa gaafa guyyaa immoo numa dhumatti jechuudha jireenya addunyaa kanarra kanaafiyyuu isas yoo dhabdellee biyaans numa jiraatta jechuudha immoo hin dhabne ofii keetii jecha namaatiin jecha haadha manaasaatiin isarraa fagaataa jirta jechuudha ishiin mufachiisu ishiin nama gaariidha jettee gaarummaan shachuma haa ta'u maaltu si ga'e gaariis taatee badduus taatee ishiin kun ol baatee yeroo hunda mudii isin qabattee jechuudha barakeenaa abbaa liitira 5 ol fuutee kuni guutuun qineen isin har'a immoo ka hedduu tokko gaddinee dhufnee jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota keenya roozaa keenya ka rabbi si haa fayyisu jenna malee wanti jennu takkittiin hin jiru wanni kun guutuun egaa of dhaggeeffatu namallee dhaggeeffatu dhabuu irratti dhufe jechuudha namni tokko bar nama jaallatuuf jecha aarsaa guddaa ni kaffala garuu immoo isheen nama sana soo argachuu dandeessu murtee akkasii ofirratti murtee. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtan nageenya keessinaa qaqqabu jecha anasumaan dhaamsa xiqqoo tokkollee hin qabaa jechuudha bulchiinsa magaalaa Adaamaa yookiin immoo daldaltoota Adaamaa keessatti kilorooksii yookiin immoo barakiinaa raabsaniif ergaa xiqqoo tokko qabaa jechuudha. Namoonni kun yeroo kana keessatti asiira yookiin immoo bishaan itti fakkaatee dhugaa jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu akka wanti kun miidhaa qabu akka isaan barsiisan ergaa dabarsuuf barbaada jechuudha. Dura kaayyuu barakiinaa jenna amma immoo Sa'id barakiinaa jenna immoo Sa'idoo barakiinaa jenna. Almuhim Sa'idin dhugne jedhee waakkataa jira. Beeziin immoo dhuge jettee Roozaatti illee himtee. Roozaan egaa tarkaanfii akkasii ofirratti fudhattee jechuudha. Tarkaanfiin Roozaan fudhatte kun garuu gaarii miti jechuudha. Rabbi biratti illee nama biratti illee jechuudha. An akka kiyyaatti baay'ee dogoggora guddaadha jechuudha. Maali yoo jettanii nama kana argatu osoo dandeessu akka feetetti itti dhiyaatu osoo dandeessu maaf tarkaanfii akkasii fudhatti jechuudha. Yoonni iyyuu kilorooksii dhugaadhaan dhuge jechuudha. Hin dhugne jechaa jira Sa'id. Waan isa mudate sigaa isumaaf Rabbi beeka. Dhugeellee yookiin saalfatee hin dhugne jechuu danda'a. Garummaan akkanatti fakkaatutti dhugaadhaan Sa'idoon kilorooksii dhuga jedhee sammuu kiyya keessatti illee hin qabadhu yaadullee maali yoo jettanii inni guddaan ijoollee isaatti. Ijoollee isaa kanaafuu biyyaa biyyatti osoo deemuu karaarra osoo ciisuu waan meeqa osoo irra ga'u waan akkasii tarkaanfii hin fudhanne Roozaadha jedhee immoo waan kana godha jedhee hin yaadu jechuudha keessa kiyyatti. Kanas ta'ee sana Roozaan asirratti hedduu shawwadamte jechuudha. Biyaansi namni waan siin jedhe hunda hin amaniin. Egaa du'uu barbaadaa jettee immoo kun gowwummaadhaan akka kiyyaatti. Namni ilmoo ofii haadha ofii abbaa ofiiyyuu awwaalee galee numa nyaatee numa dhugaa jireenyi itti fufaa gaafa guyyaa immoo numa dhumatti jechuudha jireenya addunyaa kanarra. Kanaafiyyuu isas yoo dhabdellee biyaansi numa jiraatta jechuudha. Immoo hin dhabne ofii keetii jecha namaatiin jecha haadha manaasaatiin isarraa fagaataa jirta jechuudha. Ishiin mufachiisu ishiin nama gaariidha jettee gaarummaan shachuma haa ta'u maaltu si ga'e gaariis taatee badduus taatee ishiin kun ol baatee yeroo hunda mudii isin qabattee jechuudha. Barakeenaa abbaa liitira 5 ol fuutee kuni guutuun qineen isinumaa fi kanaafiyyuu ishiin kun ol baatee mudii hin jirre isinitti qabataa jirti jechuudha. Amma isaan lamaan jidduutti Roozaa fi Beezaa jidduutti tapha guddaa taphataa jirti jechuudha. Mucattiin kun amma haati manaa Sa'id ka duraa Sumeeyyaan jechuudha. Isiniin kun immoo hooleeyyiin yookiin waliin taatan yookiin addaan fagaattan gabbaatanii akkanuma maqaan nyaatu. Ijoolleen dubartoonni keenya gowwaa maal taatanii abshaala ta'uu yaala. An dhiifama naaf godhaallee dhugaa yeroo baay'ee isiniin jedha.
nama tokko nin kabaja nin jaaladha Roozaa kana nin jaaladha nin kabaja akka nama tokkotti ammallee nama gaariidha shiran qabdu sharriin qabdu gowwummaan shi garuu daangaa darbe maali yoo jettanii namni ka jedheen amantee maaf tarkaanfiin taane fudhatti yeroo baay'ee lakki immoo ega Sa'iidiin kun egaa qoricha dhugee yookiin kilorooksii dhugee miidhamee jira mana yaalaatti du'uus danda'a siin jette kunis muudii sinii itti qabatti bararoon kaan immoo beezaan sun jechuudha rabbi naadhiisiti inna ishiin kana siin jetteefati kana goote eenyu miidhaman jidduu kanatti siidha kanaa mannaa immoo namni ega du'a nama tokkoof aarsaa kaffalaniin du'a jedhe ani yoo yaade jechuudha kana rabbuun ayyaachishin hojii sheexanaati kun sheexana godheedheen malee maaf namni of ajjeesa rabbuu gaafa qanii qadriin keenya geessinuma duunaa miti inna nin du'a jedhee yoo yaadee bakka murteessee dhuma kadhumaa taate duuni kiyya kun bakka namni hin jirretti maradhee ciisee ulaa kana ofitti hin qollofu biyaansi kaareen fikiyya akka hin shamne manatti xiqril jedhee achitti du'a malee bakka namni na argutti waan arge ofif funaanee mana yaalaan nagahanii booda kuni waan biraa fakkaatan akka kiyyaatti dhiifama naaf godhaa garuu asirratti ani ishiin akkas taateef gammachuu qabaa osoo hin ta'in nin aarayyuan kana gochuun qabdu maaliif iyyuu namtichi ishii kadhataa jira ishii jala deemaa jira ishii jedhee kunoo mucattii mangaagaa walitti kabalamee jiru ka hafteen kaballaan Adama Addis Ababaan ga'ee Addis Ababaa gara magaalaa deebise Sa'iid wallaahi kun garuu qalaxan akka kiyyaatti maalaboo mucayyoo akkanaanu mallaan irra hin jirtu mallaa haftee walitti dhoobee Sa'iidooni dichi kun jilbeeffatee guusii kadhatu alaa xula tole jechuufi qabdi maali cubbuun waa badiin qabdu dhara keessatti hin qabdu sharrii hin qabdu namtittiin afaan toltee kunoo har'allee eriittiin kiyya miidhamtee annaman ishii kabajuudha Sa'iidii fi Beezaan diraamaa Roozaa irratti dalagaa jiru jette amma Sa'iidillee itti makattee Sa'iid garuu waan kana godhu natti fakkaanne kan ishiin jettu kana namni immoo nama jaalate tokko iftoominaan himatu kun qaanyiin qabu dhugaa dubbatuudhaa fi mucattiin kun hin jaalatti jala deemti Sa'iidii mirga ishiiti kaakun jaarraa 21ffaa keessa jira si jaaladhee yoo jetteen deebiin kan abbaati narraa dhaabbadhu jedhee ofirraa kutuu kan danda'u Sa'iidii malee mucattiin kun si jaaladha yoo jette qaanyii takka illee hin qabu jechuudha badiin ishiin asirratti qabdu waanumaan taane ta'e jettee haasa'uu sana dogoggorri ishii malee asirratti xiqqoo garuu garaana nyaatte maaliifu mucayyoon ofii ishiitiif gaadiddooftu kana booda sababatti taati Sa'iiditti jechuudha. Mali Beezaa fi Roozaan kun akkuma isiniin jedha afaan tokko dubbattanii walirraa fahamtanii nama nutti illee hin kolfisiisinaati. Namtittiin kun as baatee mudiin jirra isinii qabataa jirti yoo taatan wal ta'a. Yoo waliin ta'in walirraa fagaadha. Marzii isin dhugiina maal isin ta'ina maali biyyi nagaa miti. Maal taatanii maaloo ofii namni ofii isaati waan mantaane keessa galee maaliif akkana wallaaqa jedha baranna dhibaa jira dhugaa namni kamuu badii isin irra dalage rabbuma dabarsaa kennaa malee nama sana miidhuu yaaliina anammallee maali Roozaadhaan haadha manaa Sa'iid miidhin jedhu namuu akka mataa isaatti haa jiraatuti nu akka ishii jaallannu nu akka ishii kabajnu akkuma ishii jaallannu amma garuu ishii jibbinee jirra jechuudha. Maaliifuu mucaa kana itti taphattee waggaa guutuu olii gadi raafamee ammoonni jireenya mataa isaa akka hin jiraanne ilkeedhaan kolfitee gadi awwaalaanii jirti jechuudha. Sa'iidiin Sumeeyyaan ammallee akkuma isiniin jedhan jibbaa ishee hin qabu garuu of dhaggeeffadhu jechuun ni barbaada Beezaadhaan ishiin muudiidhaan isatti deebi'a jechuu sheemii qabe malee dura sooni na kadhatu didee amma immoo akkamittiin itti deebi'a jettee sammuu ishiitti yaaddee waan keessa ishiitii suutaan dalagaa jirti malee itti araaramuu barbaaddee jirti jechaadha Sa'iiditti Sumeeyyaanii yoo itti araaramtes qaanyii hin qabu garuu siin dindila si godhattee sirra cihaa jirti kana sammuu keetti yaaduu qabda Roozaa kana jechuu barbaada itti aanee immoo ammallee rabbiin sirraa haa kaasuu waan argite ofitti hin guuriini siin jedha akkuma yaadde sana son ta'in kun amma dhibamtee garaa kee keessatti waan biraa uumuu danda'a qoricha nyaatuun waan akkasii maaltu fide a'uuz billaa min sheexaan jedhiiti ofirraa salaatii siin jedha yaa obboleettii Aakira kun hin barbaachisu waan hin barbaachisu Sa'iid si bira jira kanaafiyyuu wanti fagoo si geessee yookiin isa dhaba jettee waan qoricha dhugdee son ta'in isatu waa ta'a jettee qoricha yookiin immoo waan akkasii murteessuun dogoggora guddaadha siin jechuu barbaada
an dhugaa dubbatuuf suura irra jiru osoo ogguun argu ijoolleen akkas poosti gootee ni rifadhe. Keessa seenee immoo ogguun laaluu hamtuu nagas maraa hin jirtu isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Ijoolleen keenya dubartoonni yeroo baay'ee ni gowwoomu ni shawwadamu. Abshaala ta'uu yaada isiniin jechuu barbaada. Hundaafiyyuu hunda keessaniif rabbiin karaa gaariirra isin haa oofu, wal jaalachuu yaala. Roozaanis of dhaggeeffatuu yaali. Amma dubbiin gara beezaatti deebi'aa jirti. Yoo ishii waa tokko taate sirraa hin buunu jechaa jirtanii. Roozaanis keessanuma tokkuma namuma tokko shamarran kana bakka tokko gootanii dubbii sirreeffatuu malee sirraan buunu akkasiin hin barbaachisu jechuudha. Maaliifiyyuu mucattuma duraa maa of jala ooftan tasaabiidha moo maal ishiin of jala oofuu maaltu fide ofirraa fageessuu qabdanii jechuudha. Nama kana yoo hin feene namni kun yoo hamtuu yaaddi taate ofirraa fageessuudha. Mucattiin kaballaa sanarraayyuu yoo haftedha akkaataan itti Sa'id kabale a'uuz billaa. Inna rabbiin jireenya isaa walitti haa qajeelchuuf jechuu barbaada. Sa'idoo keenyas hunda keessaniifuu gaa rabbiin jabina isiniif haa kennu jechuudha. Waliin nyaatinaa waliin quudessinaa Oromoon tokko isinii yoo dandeessan saba kamuu ofitti qabaa isiniin jechuu barbaada. Waliyyuu nyaaturra ofiyyuu of sirreessuudha. Inna mucaa kana jalas waan beerri yaatuuf ani hin beeku. Waan sana galaa hin jiru. Rabbi ka isaaf ka jedhe Roozaadha yoo taate eessayyuu dhaltu hireen isaanii tokko yoo taate qoorni isaanii tokko yoo taate akkuma beekamu haati manaa isaas kun ol baate maalis ta'u osoo bahee boo'ee arqee kolfees akka fedhe ta'ee inni abbaa manaa kiyyaa jettee jirti. Ishiin isa hiikuus hin barbaaddu, isas hiitee ofiis akka fedhe ta'uu barbaaddi. Kanaafiyyuu dhumni Sa'id gaa waan akka ta'u Rabbuma harka jira. Waan dubbannus nu harkaa badee jira. Har'aaf egaan taajjabbiin kiyya kanuma. Isinis yaada keessan koomentiin naa barreessaa. Galatoomaa jiraadhaa. Warri maatiin hin taanes maatiin nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.